Ashama harka fuuni jira jirtu hordoftoota kiyya akkam nagaa keessanii nagaa koo galan rabbii haa ga'u. Har'a muka callee aadaa Jimmaa jechuudha. Callee guddaadhaan qabadhee isinii dhufe na hordofaa na faana taa'aa isiniin jedha. Yuutuubii kiyya immoo saskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a waliin haa hojjennu. Callee aadaa Jimmaa callee guddaadhaan jechuudha akka tanaan dura callee odaadhaan hojjennu. Kun immoo ka callee guddaadhaan jechuudha callee aadaa Jimmaa. Akkamitti akka hojjetamu waliin haa ilaallu kan mormatti hidhannu na faana ta'a. Har'a ka callee aadaa bareeda isaa isiniif dhufe na faana ta'a na hordofaa isiniin jedha. Asumarraa jalqabna. Akkuma argitan kan itti maxxansu qulleeffadheera. Marfee limuu lamaan jechuudha kan nun hojjennu. Haala kanaan dursa adii lama deebisnee gara narree adii lama. Magariisa tokko. Haala kanas jiraatanii. Haala kanaan jechuudha. Baay'ee bareeda. Hojjedhaa uffadhaa isin jedha hordoftoota kiyya. Callee shan fayyadamna jechuudha. Lama garana lama garas gidduu qeecamu magariisa qaba. Haala kanaan limuu tokko wal jala dabarsine haala kanaan akkasuma. Haala kanaan jechuudha.
callee aadaa wajjin dhuga diizaayinii barbaanneen hojjetannee uffachuu qabna. Fakkeenyaaf callee aadaa kan hojjennu qofa osoo hin taane bifa biraatiin bifa barbaanneen hojjennee uffachuu qabna jechuudha. Jechi isaa calleen kun callee biraan ta'in malee amma fakkeenyaaf calleen kun callee aadaa diimaati. Diizaayinii barbaadanii hojjetanii uffatan baay'ee bareeda namatti tolarreedha. Akkas garuu callee aadaa akkana duraan irra jedhamee jira. Dura isinii gadhiiseen ture. Ammas immoo haaluma saniin ta'e xiqqoo sarara waan jijjiiramuuf qabadhee isinii dhufe. Haaluma kanaan itti fakkaata xumura.
amma kan as bira Nagara maka cade guguddaa 5 cade guddaadha isa adii bakka adii kana jechuudha harma magariisa lama waliin gidduu keessa magariisa miti jechuun gidduu keessa magariisuma goona jechuudha kanneen lamaan qofa jijjiirra bakka adii magariisa goona jechuudha. Nanti tetap dalam dah. Sudah. Wow. Amamu adik gede. Satu desainnya sebalik red. Isa kana lamaan hin bareedu. Hiikuu qabna. Tokkotti deebisuu qabna jechuudha. Kana lamaan ture amma tokkotti deebisee jira. Dizaayiniin isaa waan inni ittiin tolle kanaan bareedu tokkoon bareeda jechuudha. Isinis bakka tokko isinitti toluu baate irraa deebitanii deebistanii sirreeffachuu dandeessu jechuudha akka nama sirreeffatan.
meeshaarraa baasnee cuftuu ishee kanaan cufuu qabna. Ishee kana jechuudha. Akkuma argitan kana ishee kana. Jechuudha. Haala kana isa kanaan yoo cufame bareeda. Callee kana uffata aadaa qofa wajjin osoo hin taane uffata barbaanne waliin uffanne jechuudha. Yeroo gadi baanu yeroo barbaanne yeroo hundaa callee aadaa jennee uffata aadaa qofa eegnee uffata aadaa qofa wajjin uffata kamii wajjin uffachuu dandeenya. Uffata aadaa waliin irree ta'ee akka barbaachisetti jechuudha. Kuma argitan kana ka cufna jechuudha deebisnee cufannu. Egaa isa kana cuftuu akka uffata aadaa san kirriidhaan osoo hin taane isa kana immoo bareeda. Akka barbaannetti akka uffannu ta'a. Isa kana beeka. Kanan duras nan agarsiiseera. Deebisnee ishee kana barbaanne asitti akka keessatti deebisnee cufna jechuudha. Ammallee banna. Haala kana haala salphaatti cufaasaatti tolchina jechuudha. Kirriirra jechuudha. Kirriirra kun baay'ee bareeda. Baay'ee namatti bareeda. Akkuma argitan kanarraa akka tolchine callee aadaa jimaa uffata barbaanne wajjin uffachuu dandeenya jechuudha. Baay'ee bareeda. Nagaan naa oolaa isiniin jedha. Yuutuubii kiyya saskiraayib laayik gochuun hin dagatinaa. Warri maatii kiyya hin taane maatii kiyya ta'a irraa baradhaa. Nagaa naa ta'a.